dacheen Oromiyaa qabeenya uumamaa hedduun badhaatuu kan taatee fi teessuma lafaa gaarreen lageenii fi sululaawwan hedduun badhaatedha. Haa ta'u malee akkuma miidhagaa keessa miidhamni jira jedhamu magaalaas ta'ee baadiyyaa Oromiyaatti lageenii fi qilee tabba bu'aa bahii hedduun jireenya hawaasummaaf dinagdee uummataa danqaniiru. Jiraattonni haala teessuma lafaa fi lageen naannoo isaaniitti argamu riqicha dhabuun rakkoo isaan mudachaa ture furachuuf gamtaanis ta'e dhuunfaan riqicha aadaa ijaaruun itti fayyadamaa turanis rakkoo isaaniif furmaata waaraa fiduu hin dandeenye. Rakkoo kana bu'uuraan furuuf muuxannoo biyya Neepal irraa argameen bakkeewwan deemsa namaa fi beelladootaa rakkisaa ta'anitti biiroon daandii fi loojistikii Oromiyaa dhaabbata Helveetas Itoophiyaa waliin ta'uun piroojeektii riqaalee rarraa gosa garaagaraa hojjechuun furmaata waaraa fidaa jira. Kanaanis akka naannoo Oromiyaatti riqaalee rarraa gosa adda addaa 28 aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hojjetamaa jiru keessaa hanga ammaatti riqaaleen 22 ta'an xumuramuun tajaajila kennuu eegalaniiru. Riqaaleen rarraa laggeen Awweettuu, Ejersoo, Adaamii, Malka Harree, Weeb fi Waabee, Qabar, Kokkobbee fi Ugunoon isaan ijoodha. Hojiin ijaarsa riqaalee kun deemsa miila namootaa, beelladootaaf motorsaayikiliif oolu irraa darbee bakka bashannanaa fi madda turizimii ta'uun tajaajiluu eegaleera. Qabeenya riqaalee rarraa kanaanis hawaasni fayyadamaa ta'aa jira. Riqaan rarraan laga Awweetoo godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti birrii miiliyoona 10 oliin kan hojjetamedha. Riqaan kun meetira 909 kan dheeratuu fi inni taappii ta'edha. Daa'imas yeroo isiin nurkatti dhukkubsattu baannee wajjiniin rakkataa turre naannofnees markaattoodhaanis mana yaalaa geeffataa turre. Daa'imni hedduunis badaan wajjinis nus ulfaanis yeroo hunda rakkataa turre amma immoo warra bahuu keenyaaf badaan itti gammada. Walitti citee ture gandiga maatiif gandigama kana. Ganda bal'aa walitti citee ture yeroo dheeraadhaaf. Amma dhangaddaasii akkuma kana bishaan kun ala guutee jedhu riqicha jiru fudhatee bade. Lafa galgala uummanni asii dhufeera. Haati ilmoo isiin akka kana guyyaas yeroo aduun jiru acceetee sanaan booda ilmoon asii achi hin ceene kurre gamni sun ni yaa gamni kun ni iyya. Kanarraa nu baraaree jira yeroo ammaa inni kun hojjetamee bahuu isaatti itti gammannaa gammachuu guddaan nutti dhagahama. Harcaatii barattoota keenya irraa qulqullina baruuf barsiisuu keenya irratti illee baay'ee harcaatii guddaa nurratti fidaa ture jechuudha. Barattoonni keenya kan sa'aatii 2-3-4 dhufaaran amma ganamaan barattoota keenya sirriitti argachuu dandeenyeerra. Rakkoo qulqullina keenyaa furuu dandeenyeerra jechuudha. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloottis riqichi rarra'aan D-taayippii meetira 74 dheeratu laga Ejersoo irratti ijaaramuun rakkoo uummataaf furmaata ta'eera. Riqaan laga Adaamii godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuuttis kan hojjetame yoo ta'u gandoota aanichaa dabalatee aanaalee ollaa walitti hidhuun rakkoo kaleessaaf furmaata ta'eera. Miidhaan isaa miidhaa guddaa. Dubartoota haga nama 5 guyyaa tokkotti sabaa deemeen jechuudha lubbu nama 5 gara magaalaatti waa ilmaanii cacarraaqanii gara manaa galuudhaaf isaanii deeman akkasitti saamee nama 5 guyyaa tokkotti liqimsee dhabamsiisee jechuudha. Akkasuma maatiin baay'een tan keessaa harkisanii baasan hangan qabdu jechuudha. Rakkoo hamtuu nurra gaggeessee horii keenya bishaan gama bee bishaan gamana qabee rakkoo hamtuu nurra fidee jira. Ilmaan keenya kan mana barnootaatti deemu mana barnootaa irraa guyyaa isaan gakkaan galaanni nu iddoo dhufee nuti gamatti isaan eegu nutis gamanatti isaan eeguuf bineensa irraa akkasuma bullee jira. Gandi gamaa gamana asiin hadaamii jaamaa asiin teessoo jaamaa bubbisa jaamaa algee jaamaa akkanuma burqa jaamaa akkana gandi baay'eedha marsee jira jechuudha.
kuni tajaajila wayii asirraa fudhatanii gamana galuudhaan ka gamanatti deemuudhaan asii magaalaa Calanqoo bahachuun ka gamana jiru baay'eedha wal keessa silaa deemanii fayyadaman jechuudha. Kanaafuu gisee bokkaan haalaan jiru deemanii fayyadamuun hin danda'amu jechuudha. Mana barumsaa barattoonni keenya dhaqaan ture sababa galaana kanaatiin dubartaan teenya ta'u ulfa qabdu as keessa nama 5 oliitu du'e laga kana bahuudhaaf jechuudha. Guyyaa takkatti qabrii takkatti nama 5 awwaalle. Kanaaf rakkoo hawaasa dinagdee bidhaa gaggeessaa ture jechuudha. Kanaaf mana barumsaatti dhaqaan turre ijoolleen teenya mana barumsaa dhayitu rakkoo hammaataa rakkoo bulchiinsa gaarii akka aanaa keenyaatti adda ba'ee isa ijoodha jennee qabanne keessaa tokko ture jechuudha. Seenaan inni qabu keessaa inni duraa fi ijoon dubartoota magaalaa oolanii galan gaafa mana isaaniitti deebi'an dubartoota hedduu lubbuudhaan dhabnee jirre jechuudha. Laga kanarratti haadha ilmaanii warreen ta'an dubartoota baay'een lubbuudhaan dhabamaniiru. Kana qofa osoo hin ta'in beeyladni naannoo kana baay'een isaanii guyyaa tokkotti 50 ol lagni kun fuudhee kan ture ta'uu isaati. Isa qofa osoo hin ta'in barataalleen waqta gannaa laga kana ce'ee mana barnootaa dhaquu irratti rakkoo hammaataa ture jechuudha. Isa qofa osoo hin ta'in dinagdee uummata kanaa irratti illee rakkoo bal'aa uumaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Oomisha isaanii gabaa geeffachuudhaaf baay'ee rakkachaa turan. Kana qofa osoo hin ta'in rakkoo hawaasummaa isaanii illee gaggeeffachuudhaaf baay'ee rakkoo keessa turan. Gaddaa fi gammachuu adda qooddachuu irratti daangeessaa ture jechuudha. Asii asitti namni awwaala walitti hin dhufu. Maali? Kiiloomeetira 70 aanaarraan zooranii asii dhufuu qaba jechuudha. Sababa laga sodaa kanaati. Amma rakkoo kana fure. Rakkoo hawaasa kana walitti beeyse. Hawaasa kana walitti fide. Kanaaf rakkoo teenya nu furee jira. Riqarra irraa malka harree diitaa bitee godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsiitti meetira 118 dheeratu baasii birrii miiliyoona 9 oliin hojjetamuun seenaa laga harree kaleessaa jijjiireera. Baqa hariinii fi namallee guurataa ture. Hariinii namallee guurataa ture. Baqa sababii saniif jedhaniiti malkaa harree jedhaniiti maqaa itti moggaasan. Maqaan isaa ka jalqabaa Gadamso jedhama. Gadamso yoo jedhamee wanti itti ba'eef akka seenaan kaasuu fi akka abboonni keenya kanaan dura kaasaa turanitti gaaraa gadamsa fuudhee dhufeen fudhatee jechuudha. Bineensa bosonaa gadamsa fuudhee fidee abboonni keenya laalanii Gadamso jecha jedhu itti baasanii jechuudha. Lammaffaa irratti deddeebi'ee lanni kun namaa fi horii fudhachuu wajjin wal qabatee baay'inaan keessattuu dubartoonni harreedhaan waa fe'anii gamanatti gara magaalaa Arsii Nageelleetii fi gara Heebaniitti goljootatti yeroo imalan harreen jalaa nyaata nama nyaata malkaa harree jedhanii itti baasan. Baay'ina nama haga 30 fi horii haga 50 tootaalii wali fudhateera. Kun seenaa dhiyoo haga nu dhalannee dhageenneen alatti achiin dura waan baay'ee fuudhee jira jechuudha. Malkaan kuni uumamni isaa maqaa addaa qaba. Malkaa Gadamsoo jedhama maqaa isaa Gadamsoo jedhama. Sababbi harree guuratuuf ganama galgala harree fe'aan deemu waan nyaatuuf harree haga 50 nyaateera. Malkaa harree jedhamee itti baafama. Lanni hagana badhatu kuni laga dildila hin qabne. Guddaan isin argitan kun dildila hin qabu. Sababa saniif ammoo namni gamanaa malkaan inni buluuni lanni kun inni biyyi gamanaa kun inni harka caalaa gabaan inni buluun aanaa nageellee kana bulaa isaan bula. Sababa dildila hin qabneef lukaan itti deemu. Sababa kanarraa ka ta'e yoo xiqqaate gara namuma jechuudha. Gara nama 30 nyaatee jira jedhe waan beekamu. Akka fakkeenyaa abbaa kiyya kana uumate jechuudha. Akka fakkeenyaa abbaa kiyya Dammirii Leencamoo ka jedhamu sababa malkaa kanaatiif dhabneera. Har'a seenaan kaleessaa darbee riqaan kun hojjetamuun furmaata argachuu isaanii dubbatu. Oomisha isaanii gabaa geessanii gurgurachuu barattoonni barnoota isaanii akka hordofaniifis ijaaramuun riqaa malkaa harree furmaata ta'uu ibsu. Seenaan durii yoo dhumne namoota guurate san finna keenya ka dhabne san sa'a keenya ka landi fudhate san yoo dhumne waan nama boochisaati. Amma hoo galata rabbi galata MGO amma ogeessota kana nu hojjetiin fooyyee gaarii qabna maatiin keenya itti guddataara ufafoo amma abdii itti qabna lubbuu namaallee rabbi nu baraarseera. Daa'imman teenya akka gaarii timirtiif ka sodaa malee irra yaateeti tamaaraa nagaan nu galti jechuudha. Asiin dura barumsa yeroo baradhu uttalloo kana eeggaa bahu
akkamitti akka ba'aa ture akkamitti akka daftara na harkaa fudhataa ture natu beeka. Amma haga barumsi kun haga dildilli kun galetti akkamitti gammachuu guddatu natti dhagahame. Yeroo daa'immanis asiin dura immoo baadhataa qabataa harka wal qabaa uttaalaa ba'aa turre. Amma immoo haga dildilli kun gale gammachuu guddatu natti dhagahame jedha. Rakkoon inni nuuf fure hatantamaan yaaddoo malee maatiin kennallee yaaddoo malee nullee yaaddoo malee deemaa turre. Irra ba'aa jirra jechuudha. Yeroo duraatitti immoo maatiin kennas nuuf yaaddaa nutis waliif yaaddomna daa'ima nuuf gadiitis yaaddomna baadhataa baasaa turre. Amma dildilli kun nu ijaarametti baay'ee gammachuu guddatu nutti dhagahame. Dhibamtee haakimiin argannu duudeettee yoo waan haakimiin argannu akkasitti rakkoo nutti ta'e horii 30 ol nyaate. Akkasitti bakka nafseen namaallee akkasumatti bakka 30 olitti akkasiin nyaatameeti bakka akkasiin bakka jedhe amma kun gammachuu guddatti nu dhagahame aga kun kan arganneeti hin jenne. Amma garuu barana dhaabbanni kunillee mootummaan illee haa ulfaatu. Waan kana nuu godhuu kanaaf. Miila keenyaan garuu amma rakkoo gamanaa furachuu dandeenyee argamneerra barana amma dhufiinti isaatu taqaraa caale. Sababbiin namni hafeef garuu sababa dildilli kun ijaarameef jechuun danda'a. Silaa waan namni meeqaa nyaatameera. Haga qara dhufuu olitti humna qara dhufuu olitti barana roobni gubbaarra waa hammaateef dhufee jira. Sirri dhufeera barana dirree kana mul'uu cufee jechuudha. Garuu sababa laga kanaa dildilli kun ijaaramee fi dhaabbanni kun dildila kana asitti dhaabee fi barana namni keenya odoo nyaatamne nu baraaramee jirra. Hagana nu gargaaree jira jenna. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa riqararraa laga Waabee daandii aanaa Dodolaa fi gada Basaasaa wal quunnamsiisu birrii miiliyoona 6 oliin ijaaramuun hojjetamee xumuramuun tajaajila hawaasaaf kennuu eegaleera. Dildilli riqichi kun nu ijaarame nagaatti bahee namni keenya finni keenya kabaratee galu nagaa nu galee yaada malee waarii sa'aatii barbaadde yoo galte kayoo bisaan nu jalaa nyaate nu ka lubbuu jaraa surree irraa fudhatee moobaayilii irraa fudhatee lubbuu jaraa reebnee fudhannee galluuni amma nagaan baatee nu galti sa'aatii barbaadde yoo galte Shaashamannee irraa yoo dhufte Dodola irraa yoo dhufte. Rakkinna oomisha keenya gurguran oomisha keenya yeroo irra tareetiin baasii asaaseenaa fi oomisha kana gurgurataa fi Waabee fi iddoo yoo gurgurannu geejjibaan gurguranna. Gara saasaa yoo deemne gaariitti kafallaa, bayyaajii kafallaa, konkolaataa kafallaa 200 nu gaafatan. 200 kana abbaa konkolaataati abbaa bayyaajii kafallee achii deebinu taqamnu achi kunnee asii deebina. Oomisha kana gurgurataaf nu mijaan taane. Amma riqichi kun asiin hojjetame barataan keenya asii yaa'a. Dhibamaan keenya asii yaa'ee iddoo fi hawaasaa karaa bara iddoo deemee hawaasaa fi Dodola deema rakkoo guddaa nurraa hiikame. Adeemsa baruu barsiisuutti fi ijoolleen sila ganda waqaacilaa irraa gara iddoo irraa gara waqaacilaa akkaatama mana barumsaatti dhiyaatanii sila kabarachuu qaban sababa laga kanaatiin ijoolleen iddoo gara waqaacilaa dhufanii hin baratan. Kana waqaacilaa ammoo gara mana barumsaa iddoo deemanii barachuu hin dandeenye. Bifuma wal fakkaatuun godina Iluu Abbaa Booraa aanaallee Sambeetti lagni qabar barootaaf jiraattota rakkoo hawaasni dinagdeef saaxilaa ture. Ijaaramuu riqaa laga qabariitiin furmaanni waaraan argameera. Gabaa gaarii nagadachuudhaaf utuu qabnu kan asitti dhiibnee deemne sababa nooraa kanaati malee wanti biraan jiru. Sababa bishaan kanaatti addaan nu kute jechuudha. Riqicharraa laga Saambee irratti hojjetamedha. Kunoo namoonni dur kanarra cuufanii laga kana fakkaatu namoonni baay'ee asirratti miidhamaa turan horiin isaanii harreen isaanii baay'ee miidhamaa turan amma garuu kan kana fakkaatu ijaarree kan akkaataa kanaan irra deemaa jiru jechuudha. Isa kanarra kun garuu isa dur jalqaba isa namni irra deemaa ture muka kanarra deemaa turan jechuudha. Dubartiin sadii iddoo kana bulte karaa ceetu dhabde. Ganaa hunda garaa bachoon naanna'anii deebi'anii galan bishaan kan. Hin jiru dubartiin gabaarattu asirra jaajitee boosi. Leeqaalii fi saambeen isaatii 2 ture. Ijoolleen mana barumsaa dhattu karaa dhattee goree sa'aatii 3 deemtee dhattee kutaa 10 goreetti barattu. Leeqaan silaa kun asii sa'aatii 2 ture. Riqicharraa riqicha laga qabar kanaa wajjin riqicha 3 qabna. Riqichi baaroo meetira 120 kan ta'u riqicha gaariitu hojjetamaa jira. Riqicharraa aanaa noonnootii fi aanaa haluu kan wal quunnamsiisu. Riqicha doggii meetira 55 kan ta'u aanaa yaayyoo keessatti doggiitu hojjetamaa jira.
riqicha laga qabar kana waliin riqicha sadii qabna jechaadha. Sadarkaa maalirra jiru? Riqaaleen kun sadan riqichi qabar akkuma isin ilaaltanii riqichi qabar kun xumuramee hawaasaaf tajaajila kennuu eega jalqabee gara ji'a 2-3 ta'aa jira. Riqichi doggis xumuramaa jira almost parsantii 90 ol qaqqabee jira. Riqichi baaroo immoo laga guddaadha, laga baay'ee guddaa sadarkaan isaallee riqichichillee baay'ee guddaadha. Innillee yeroo ammaas ijaarsarra jira, sadarkaa gaariirra jira. Godina Baalee aanaa Gaarfaattis rakkoon laga Weeb hojii ijaarsa riqicha taasifameen jiraattonni furmaata argataniiru. Dildilli kun gizee baay'ee diigamaa, gizee baay'ee ijaarra. Anuu mataa kiyyaan liqambara qabalee ta'ee gizee 2 ijaarsise diigame. Ammallee kabiraallee yoo ta'e ima ijaarsisa. Haga amma bahuutitti dildilli kun waggaa waggaan waggaa tokkoon waggaa 2 akkasitti ijaarama. Maaliif duraan wayitannoo jirru hin dheessatu jira, hin dheessi sun immoo gizee baay'ee ta'a. Ammaan kana immoo baarzaafii waan ijaaramuuf baarzaafiin immoo waggaa tokko bira gennaan waan shamuuf. Bara mara gudeelchuma kana gangalchina. Hin dheessillee lafaa dhumee jira. Bara lakkoofsa hin qabne burqoonni isa gangalchitu hundi dhumtee daarul aakiraa jirti. Yoo zariin haftee moodii malee. Gudeelcha hin gangalchinaa gudeelcha namni asirratti cabee namaa garan jennu humnaan harkifne jechuudha maashina ho'ituu hin qabne. Kanaaf immoo inni ji'a ofii mootummaa kennallee hin galatoonfannaa dhugaa arginee jirra gammachuu guddaan natti dhagamaa jedha. Sochiiwwan misoomaa gurguddaa godina gara godina biraatitti wal qunnamu irra waan deemuuf ka amma laga Weeb kana hiikuu irratti rakkoo cimaatu ture. Yoo xiqqaate gandi 7 gama kana jiraata. Laga Weeb malkaa kanaan gama jiraata. Isa wajjii wal qabatee rakkoo hawaasummaa barataan bal'aan gama sanii dhufu keessumattuu haayiskuuliidhaan gamana jiru irratti barachuudhaaf uummanni hawaasummaa wal keessa deemu irratti misoomaaf misoomni amma gandi gama gamana kun lafa gafasii qabaa kun gamana qabaa rakkoo guddaa ta'ee ture. Lubbuu yoo xiqqaate nama 7-8 maatii tokko keessaa yeroo nama nyaatatu jira jedhamee seenaan ka'a. Hojiin ijaarsa riqaarraa sadarkaa naannoo Oromiyaatti godinaalee 10 keessatti hojjetamaa kan jiruu fi gara fuulduraattis xiyyeeffannoo adda argatee hojjetamaa jira. In 2023-2024, we started a full-fledged construction implementation across Oromia. By now, almost we have completed 28 trial bridges in 10 or 11 zones in Oromia across 28 waradas. With this, one bridge on average could serve rural community who doesn't have access and who were disconnected from market, health center, from school. It gives like on average 10,000 people could be served in one bridge. In future, in collaboration with Oromia, also our different global partners such as Bridge to Prosperity and our donors, we have planned to construct a lot of bridges in Oromia. Our initial assessment shows that across Oromia there is a need for trial bridge. With a professional guess, we have estimated it to be more than 3,500 bridges are required. So this has to be done within like 10 years or 20 years. Hojiin piroojeektii riqicha rarra'aa kun akka biyyaatti naannolee 6 keessatti waggaa 3 keessatti 150 hojjechuuf waliigalteerra gahamee keessaa 65 naannoo Oromiyaatti hojjetamaa jira. Dhaabbanni Ilveetaas dhaabbata miti mootummaati. Waggaa 20 ol biyya Itoophiyaa keessatti kan socho'aa ture. Baay'inaan hojii misoomaa irratti kan hirmaatu. Yeroo tokko tokko dabree garuu yoo rakkoon adda addaa uummata biratti uumamu hojii gargaarsatillee darbeen hojjeta. Garuu baay'inaan dhaabbata miti mootummaa ta'ee hojii misoomaa kan hojjetudha. Hojii misoomaa irratti xiyyeeffata. Hojii misoomaa adda addaa hojjeta. Inni tokko sagantaa riqicha rarra'aa kana jechuudha. Sagantaa riqicha rarra'aa kana Itoophiyaa keessatti kan jalqabee waggaa 20 dura jechuudha. Waggaa 20 dura Itoophiyaa keessatti jalqabee kara naannoowwan 6 keessatti sagantaa riqicha rarra'aa kana hojjetaa ture jechuudha. Kara riqicha 106 hojjetame waggaa 15 keessatti. Piroojeektiin kun naannoo 6 irratti raawwatamaa jira.
naannoo irratti kan waliigaltee gallu dhaabbata daandii fi loojistikii akkasumas dhaabbata faayinaansii wajjiniin waliigaltee mallatteessuu. Piroojeektii kana yoo dizaayin goonu riqicha 150 waggaa 3 keessatti ijaaruu fi kara miliyoona 1 fi nama miliyoona 1 fi tuqaa 3 itti fayyadama jennee yaadne ture. Amma erga ijaarsa jalqabnee ragaawwan sassaabaa jirra riqicha ijaaramanirraa riqicha tokkotti hanga nama 20,000 fayyadamaa jira. Akka biyyaatitti 10,000 barbaachisa. Akka naannootittis akka naannoo Oromiyaatittis yoo dhufne 10,000 barbaachisa. Kanaafuu amma haalli itti hojjetamaa jiru waggaatti 60-70 hojjetamee rakkoo akka biyyaatittis akka naannootittis hiikuu hin danda'u jechuudha. Waggoota baay'ee nurraa barbaada. Kanaafuu rakkoon kun dafee akka hiikamu hojiiwwan adda addaa mootummaa wajjin karoorfannee hojjechaa jirra jechuudha. Dhaabbatootni dhuunfaatillee akka deeggarsa godhan maaliifuu hanqinni bajetaatis waan jiruuf ogummaawwan kana bakka hundatti akka argamu akka beekamu hojiiwwan leenjii muuxannoo wal jijjiiruu adeemsisaa jira jechuudha. Baasii xiqqaadhaan hojjetama garuu faayidaan isaa guddaadha. Akkuma dheerina isaatiin baasiin isaa adda adda garuu miliyoona 5 hanga 11tti ni ijaarama jechuudha. Yoo dheeraa ta'e dheerinni isaa yoo meetira 120 ta'e hanga miliyoona 11 fixuu danda'a. Garuu isaa gadi yoo ta'e miliyoona 5-4nis haalli itti ijaaramaa jirutu jira jechuudha. Hojiin kun itti fufiinsa akka qabaatuuf piroojeektii riqaa rarra'aa kana irratti humna ijaarsa kanaaf gahaa ta'an qopheessuuf xiyyeeffannoo argatee hojjetamaa jira. Inni xiyyeeffata kan biraa rakkoon yeroo waggaa 15 hojjetame san itti mul'atan keessaa inni tokko maalinni humni gahaan hin jiru ture. Humni gahaanis kan hin jirre sirni barnoota keenya keessatti waa'ee riqicha rarra'aa kun hin galle sababa sanii fi kanaafuu yuunivarsiitota 8 wajjinii fi ammas immoo TVTwwan wajjin hojjechuudhaan sirna barnoota keenya keessa akka galu haalli itti godhamee barattoonni barachuu ittiin jalqabantu jira. Riqichi kun umurii dheeraa akka tajaajiluuf hawaasni kunuunfachuu akka qabu dhaamameera. Like 50 years. The design period for one bridge is more than 50 years. It will stay well if it is maintained well. So the community has to maintain it, to protect it, and there has to be a regular inspection so that the bridge serves 50 years and above. Otherwise, if the bridge materials, the cables are vandalized, if they are damaged, it will not serve anymore. So it has to be protected. The community should protect its own property. That is the property of the community, and the community needs to protect it. Not only to protect, they have to maintain it. We divide maintenance into 3: routine maintenance, minor maintenance, and major maintenance. At least this routine maintenance is a preventive maintenance, like clearing of dusts and retightening of bolts should have to be done regularly by the community. And to that end, our office, Helvitas, has established community bridge management committees, and we are going to support them with different tools so that they use the tools to protect and to maintain the bridge. That's our methodology to make the bridge stay for a long time and serve the people without any defect. Ammas immoo riqichi rarra'aan kun hanga waggaa 50titti in tajaajila. Yoo haalaan fayyadamne, yoo suphaa barbaachisuu fi kunuunsa barbaachisu goone hanga waggaa 50titti ni fayyada jechuudha. Ijaarsi isaatis baatii 3 hanga baatii 5titti xumuramuu danda'a jechuudha. Uummanni
hirmaachuu qaba. Humna ofiitiinis qabeenya qabuunis hirmaachuu qaba. Hoo akkas ta'e malee mootummaan qofti yookiin dhaabbatni miti mootummaa tokko qofni rakkoo kana hiikuu hin danda'u jechuudha. Yookaan yeroo dhiyootti hiikuu hin danda'u. Yeroo dheeraa waggoota 100 ol fixuu danda'a.